keessatiif hawwan kennaaf abboota kennaaf abdiidha akka nama biqiltuu wayii dhaabate firee biqiltuu sanii eeggatuuti isin hundi keessan akkasitti hubadhaa dhimmi ijoollee biyya Arabaa kun haadha yaaddessaa abbaa yaaddessaa eessuma yaaddessaa adaadaa yaaddessaa obboleessa yaaddessaa obboleettii yaaddessaa hundi keessan waliif daddabarsaa namni biyya Arabaati ilmoo hin qabne obboleessa hin qabne obboleettii hin qabne haadha mana abbaa mana hin qabne hin jiru waan ta'eef hundi keessan affeeramtanii jirtu welcome isiniin jennaarra akka gaazexeessaa chaayinaa tokkotti ka chaayinaa meeshaan chaayinaa kun abdiin qabu rakkoo dogoggoraa teeknikaa yoo nu mudatu irratti nu qabdanii hammasitti hundi keessan wal affeeraa galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa manallee fooloo godhaa abbaa qeerrollee nama kuma takka hafe mileena galchitaniitiin haasawa eegallaa marii eegallaa hammasitti namni 50 as jirtan kun hundi keessan mana fooloo godhaa mileena 1 mileen gizee isin galchitan jooriin nagaya isin gaafataa waan kanarratti akkamitti gara biyya Arabaa kana nu yaadatte waggaa dheeraa komachaa turre waammachaa turre rakkoon biyyoota Arabaa kana keessa waggaa dheeraaf ture jechuudha. Namni keenya mootummaan dararamuun Arabaan dararamuun madaamin dararamuun dallaalan dararamuun amma mootaafti ufii wal dararuutti seenee jechuudha osoo alagaan dararamuu akira ufii wal dararuutti seenee waan kana bu'uurri waan kanaa maali furmaanni isaa maali waan jedhu irratti Jawaarilee ibsa bal'aa isinii kennaa namoota gurguddoo biyyi qabdu olomaa'otas namoota jajjabaa jala kana jiran karaa keessattiin itti himnee fi ka jara kanaan jooyin yoo ol goranillee hin affeerra waan ta'eef dhimma waloo kennati dhimma namummaati dhimma oromummaati waan ta'eef dhimma hunda kenna ilaallatu dhimmi ijoollee biyya Arabaa kun dhimma politika waan akkasillee hedduun fakkaatu maalis nama hundatu ilma biyyaa qaba karaa kana beeloftee dheebottee miilan deemtee baararra deemtee dallaalan dararamtee saharaa keessa dheebottee dhayxa waan ta'eef waan kuni kan waloo kennati waan ta'eef warakkoo amma jiru kana waloo kennan dhaabuu qabnaa yaada jedhu hundi keessan jabaadhaa walii sheer goraa mileena galtanii mileena galle jabaadhaa hundi keessan fooloo goraa nama kuma takka isinafe kuma takkaaf 200 isinafe mileena yoo galtan asa eegallaa hundi keessan walii dabarsaa membar illee tayaa akka baariyaalin bahu membar tayaa muuxannoo isaan hin qabne irraa barumsa Ameerikaa Yuunivarsiitii Ameerikaa hin jirre ka biyya Chaayinaa jirurraa kan itti dhaamu membarii ta'a meeshaan kun meeshaa Chaayinaatti aappiin kun aappii kenna waan ta'eef akka baariyaalin bahu riposti gora koplinki gora membarii tayaa kuni muuxannoo abbaan qeerroo waan hin qabne isinii himuuf akka meeshaa Chaayinaa tokkotti mileena galtanaasaa eegalla jennee turre galan congratulations maashaallah Jawaari kana rabbiin FBI Oromoo godha hin jaalata mileena galee Jawaariin kenna goota mileeni jala yaa'u galatooma ulfaadha warri haasaa kenna dhageettanii daqiiqaa lama keessatti follow gootanii mileena gochitan thank you so much ulfaadha obbo Jawaar Muhammad yawaani commenti jalatti yeroo baay'ee daaddishaatiin jira ka amma gaazexeessaa waan ta'eef jawwee kenna baga nagayaan dhufte baga miskiinan kee ilmaan kee biyya Arabaa jiran yaadatte rakkoon karaa seeran alaatiin deemuun dallaalan deemuun biiroolee seeran qabneen deemuun ijoollee keenya biyya Arabaatirra gayaa ture waggaa dheeradha biyya Arabaa kana namni oluma ka'ee mana badee deemaa karaa ga'ee haadha abbaa bilbilataa ka seeran deemullee seeran qabu lammiin biyya biraa yoo magashi karaa seeratiin deemellee yoo du'e gumaa isaatu kafalamaa yoo miidhame miidhaa isaa irraa fuudhanii damoose hagamma dabree tuttuqun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kennee irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifaman gaafadha. Excuse hin qabu garuu sababa tokkoon qaba. Sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan argaa. Sababni isaa maali? Walola dhuunfaati moo walola gareeti moo shiratu duuba jira moo kajaa'u kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti nu hubatiin I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade yeroo na fudhate. Kalammataa dubbiin yeni oowwiti. Ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seenaa akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko ni jirti.
keessattuu lammiilee biyya isaan jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san Akkuma ta'e hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifachuu danda'u ka jiru waan tokko tokko komplikeet godha ka jiru. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin ka jiruun hagamta akkamitti yoo deemne ka jiru kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhee tokko waan hin beeku qabu qorachaatiin ture almost dhibeeytan isin warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme. Itti aansee caasaa namni keenya qe'ee fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jabuutiif Somaalee keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti piroosesummaan kun maal fakkaata ka jiru I want to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuu hin barbaade. Kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaa fudhataa jiran hin agarre. Warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru. Inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannirra gahan jechuudha. Kana gaa wal hubannaa irra geenye booda gara saaxilutti deemne. Kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabii kenna dubbiin teessammaa ofii jennaan takkutti dhiibnee dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeessa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40 keessa illee warra jiru jira guddammaan kan silaa guddaa kan mataa arrii hunda jira. Waan dhufte kana kunoo balaa o'etti gad dhufte wanti isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa. Waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu wallaan haa taatu walirratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaa ofii wallaalee akka garaa walitti jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababarraa hoggaa kaane asli keenya sababarraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa achi boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuu ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuun isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaruuf wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli dirooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashis haa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf anis niin du'a jaa nama duus ni harka walii nahuudhaa jira. Waliin na'uu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni dirooniin tun fidde maali? Fagoo teessee nama dhooyita.
nama dhawusa biran geessu atilleen dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionii dha keessaa baase. Bikka takka ruumii drone tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoititti. Ijoolleen achi keessi ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra drone dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatutti if ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalanii jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtuuttuni wal morkiif wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma amma 25 gadii tana dhiisuu fi dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social miidiyaatti fidan abaluu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin daa qoradheetiin jira oolma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhufte jechuudha. So rakkoon biraa ka agarru gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuulee nama tokkotu alartiitti na godhe qorate yeroo walajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaas ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira akkuma isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo tiga biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaa irratti mul'anne ka dur dahannatii wayyaanidhaa turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivert gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasaa turre daayivert gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaa isin beektan irra cehee ibidda biyya arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaanii ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tuqu hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqaa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kan jiru tokko agartanii
Ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu.